Ashamaa jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a geemaatii kanatti bareedu kana kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Na viidiyoo kana hanga dhumaatitti yoo daawwattan maal akkanatti fayyadamee kan ilaaltan ta'a. Egaa geemaatiin yeroo ramadaanaa nyaata baay'ee jaalatamaa filatamaadha. Hanga dhumaatti hordofaa. Marka fuula jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kamu kau wadi dalam takat jechuudha. Untuk isaan na barbaachisan kinaasitti qopheeffadhee jira. Inni kun sukkaara, inni kun immoo irshoodha jechuudha. Inni kun heelidha. Inni kun immoo aannan daakuu aannaniiti jechuudha. Mul'ata. Inni kun soogidda. Inni kun immoo zafraan jechuudha. As keessatti immoo daakuu mi'arratti naqadhee qopheessadheetii jira. As keessatti jechuudha. Kan baay'ee jechuudha. Inni kun heelidha. Zafraan. Soogidda. Ini punya anak nih, dan susah juga. Hari ini dulu, kami nah dah nawalin macam itu cara, mau beli sesuatu apa saja. Nana punya irshofi, bisanya akan gak aku jemput juga irshofi. Sana boleh rupanya ya kalau kisah itu. Narukuna karena dia kangga kulit dah, serti. Nama tu orang itu adalah kanannya. Syafani hangga bukau, ikhna tu agak bukau wali tidak. Asyik waktu tu aku kena ada kanan nama bukau itu jera tu amma gara tu tidak akan demo. Kena kana kata ibu bukau kana tibari dah tu nama ikalu. Karena zaid ya situ ifadeti jera, zaid dura. Karena zaitin harkasitin aku ibu dah. Ini gala zaid.
Kanatti akka labbanna akka bilchaatu fi jechuudha qimaatiidha. Erga hunda isaa keessa goonee xumurre jechuudha. Zinzinni italli gara tokkoon bilchaata gara tokkoon adii ta'aa waan ta'eef akkanatti garagalchuu yookiin galabbatuu qabna jechuudha. Bilchaatee jira jechuudha. Kanatti erga deematu dhaqanii baafamu. Amma gahee jira kana wala kanaan baasna. Zayitiin keessa akka xanafafamuu fi kanatti fayyadamu jechuudha. Kana fakkaataa kanatti bareedaa diimatee jechuudha. Osoo hin diimatiin yoo baasne gaarii miti. Kanatti yoo ta'e gana bareeda jechuudha. Kana fakkaata diimatiin keenya harkaa jechuudha. Hanga viidiyoo birootiin yeroo biroo walitti deebinutti nagannaaf turaan isiniin jedha. Kana fakkaata diimatiin keenya guyyaa har'aa jechuudha. Egaa xumurameetii jira qimatiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Hanga yeroo biroo viidiyoo biroo walitti deebinutti turtii gaarii.